Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'atootaa fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata saayii isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha har'a mul'atan maal qabattee dhufte hoo jettanii waan haarawallee mooti dhugaa waan baay'ee na gammachiise tokko jechuudha. Innis maal jechuun keessa hin oolu namni nama adamu namni akka saree duuban nama nyaatu eessumaa hin ga'u jechuudha. Bakka ofirraa yaannetti bakka xalaata namni kun xalaata kiyya nama kana ofirraa hin eegaa jedhanii oduu ofirraa hin beekin jechuudha. Akka saree duuban dhufanii saree duuban dhuftee nama ciniintu akkas nama godha namni bara kanaa jechuudha. Kanaafuu mul'atan maal qabattee dhuftee hoo jettanii akkuma iskiriinatti argaa jirtan kana garuu oduun gara viidiyootti hin darbiniin dura mana kana warri haarawaa taate saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hagaduma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Har'a biinini akka wardaa qabee of harkaa aadachaa ture. Walumaan quba qabna jechuudha. Dubartii haadha daa'imaa jechuudha boochisaa jiru. Walumaan kan quba qabnu gololchaanis kan akka isaa jechuudha. Kan akka biinii kan nama lafaan ga'u jechuudha. Nama barbaadee eessan jireenya kiyya nama kanarratti bobbaasee eessan maallaqa argadhu nama kana danqee nama kana boochisee jedhee nama barbaadu innis maallaqa waan ta'eef itti dawwalee jechuudha. Gololchaa fi mucaan gololchaa bira taa'u kun jechuudha. Gololchaan gazzabaa fichisiisee mucaan kunis kanuma akka biinii dubartoota irraa gazzaba nyaatu jechuudha. Qabee innis qixaaxee akkuma biinii kana jechuudha. Inna gololchaan barbaadee fidee biin irratti dawwalchisiisee biiniidhaanis wajjin hojjechuu barbaada. Gocha hojjettu kun baay'ee gaariidha. Anillee si cinaan jira. Anillee waanuma akkanaa kanan hojjechaa jira. Koottuu waliin hojjannaa wal mari'annaa ans dubartootaan qabuu heeda akka ati haadha manaa gololchaa of harkaa qabdu quban qaba waan ta'eef wardaay koottuu akka wardaa qabdi sanitti na wajjin qabi jedheeni tooftaatti baase ka hattuun lamaanii wal shakkitu waan taateef jechuudha. Kunis hattuu sunis hattuudha waan ta'eef jechuudha. Wal shakkanii achi kun irratti dawwallaanii fudhatee gololchaan ka'anii deemanii biinii qabamee jira jechuudha. Walumaa galattuu dhugaa hattuun yoomumaa galma hin geessu yoomuma namni digimtiidhaan deemu yoomuma namni lafatti taa'etuma dafqa namaa nyaachuudhaaf namatti taphachuudhaaf jireenya namaa keessa galanii jireenya namaa diiguudhaaf akkam nu ol ta'anii jiraatan jedhanii jireenya namaa booressuudhaaf jechuudha. Warri ciisa dhabe yoomuma galma hin ga'u jechuudha. Inna biininis qabamee jira. Dhugaa rabbii baay'ee namatti toluudha jechuudha. Dubartii irratti waan alli namaa irratti raawwate shintibeetii keessatti na dhukkubaa rabbii jedhiitu mana akimii nageessi rabbii jedhii dooftorumaa naaf yaami jettee rabbitti yaamaa turte duutu asitti duuta malee mana akimiitillee sin geessu jetteeni. Dubartiin akka wardaadha gara jabeettiin jechuudha. Dhugaa namni ani waan isiniin jedhuun beeku dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gochi ilmi namaa gochuu hojjechaa jiru kun jechuudha. Kanaafuu har'a guyyaa har'aa jechuudha. Biiniin qabamee harka gololchaa bu'ee jira. Dhugaa hundumtuu jechuudha. Warri siilii hojjetee xonqaa'eedhaan deemee jireenya namaa booressee nama awwaalee namarraan taa'u kuni dhugaa odoo akka takka takkaan qabamame gara seeratiin seerri silaa maarraqatti amana yookiin gazzabatti amana waan ta'eef seeratti dhiyaate namni akkanaa kun akkasitti waan adabbisaa argate dubartoota irraas dhiira irraas odoo adabatanii taa'anii baay'ee tokko das nama jedha. Dhugaa ana baay'ee natti tole biiniin qabame akka wardaan gallakkifamtu ta'uu isaatiif dhugaa wardaan daa'ima ofii boochistee daa'ima ji'a jaha jechuutti irraa qabamtee
qabamtee na dhukkuba jettee kan ishiin rabbiin qabdu suni namni rabbii ofiitti amanu erga ishiin rabbii sanuutti yaamte jechuudha. Erga rabbitti amane erga rabbii tokkichatti rabbii kiyya jettee amante nama san gallakkisuu qaban malee manatti adabsuudha. Akkasitti immoo nama manatti qixaaxuudhaan hin qaban jechuudha. Erga rabbitti amane namni suni rabbii jedhiitoo ganna lakkise erga jetteeni rabbii jedhee jechuudha. Namaaf odoo ta'ee hin jedhin odoo namaaf hin ta'in jechuudha. Rabbii saniif jedhee gallakkisuu qaba jechuudha. Namni tokko rabbii tokko erga namatti yaame nama san rabbii saniif jedhanii jechuudha. Nama san gallakkisuu qaban jechuudha. Garuu ummanni rabbii hin beekne ummanni boru maal taanaa hin beekne jireenya har'aa bichaa laalee jireenya boru odoo hin laalin ani boru maalan ta'a har'i giseen humna qabu kana waan akkanaa kana dalagee boru hoo maaltu eessas seenaa akkaman ta'a ummata jedhee of duuba ofii hin laalle ummanni siiliidhaan deemu kun ummanni dubartii irratti taphatu kun ummanni akka saree duuban dhufee nama nyaatu kun ummata jireenya ofiitirraa illee of jibbanii jechuudha. Nyaadhina har'aa guuttannaa har'aa bichaadhaaf kan har'aa bichaadhaaf jiraachuudhaaf deemu namni akkanaa kun innaa biinii qabamee jira. Gololcha baga rabbi si gargaaree biinii harka keetitti deebiste haati manaa keetis akka nagaadha si baatu waaqayyo si haa gargaaru siin jedha gololchaay asumaanii du'aay godhaa fi hordoftoota fi kabajamtoota koo dhugaa baay'ee nama gaddisiisa gochi ilma namaati irratti hojjetamaa jiru kuni viidiyoon kiyyaa asuma irratti dhaabbata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'aa turtii gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatinaa turtii gaarii siniin jedha galatoomaa nagaa fayyaa ta'aa.